gaachanaa fi wabii biyyaa kan ta'e raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa daangaa biyyaa fi nageenya lammiilee Itoophiyaa kabachiisurra darbee Somaaliyaa hanga Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti achirraa darbuunis hanga Kooriyaa Kibbaatti imaluun birmadummaa biyyoota kanneeniif wareegamaa fi aarsaa guddaa kaffaluun walitti dhufeenyi Itoophiyaan biyyoota kanaa wajjin qabdu dhiigaa fi lafeen kan ijaarame akka ta'u taasiseera. Seenaadhuma kana sababeeffachuun hooggantoonni waraanaa olaanoon biyyoota Afrikaa fi attaasheewwan waraanaa biyyoota biroo kabaja guyyaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waggaa 116ffaa sirnoota garaagaraatiin magaalaa Finfinneetti kabajame irratti hirmaataniiru. Kabaja guyyaa raayyaa ittisaa kanarratti argamuun ergaa kan dabarsan Ministeerri Muummee Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad raayyaan ittisaa keenya birmadummaa Itoophiyaa tiksuurra ce'ee birmadummaa fi nageenya lammiilee biyyoota Afrikaa garaagaraatii fi biyyoota alaa kanneen birootiifis wareegama kaffaluun gumaacha seenaan yaadatu kan raawwateedha jedhan. የሀገር መከላከያ ሰራዊት በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በኮሪያም እንዳሳየው የሰላም አስከባሪ ሆኖ raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa biyya keessatti qofa osoo hin taane ardii Afrikaa qofaaf osoo hin taane Kooriyaattis seenaa darbe keessatti humna nageenya mirkaneessuu ta'ee waggoota hedduuf tajaajilaa tureera. Har'as biyya keessaa fi alatti humna nageenya kabachiisuu ta'ee kutannoodhaan ni hojjeta. Raayyaan ittisa Itoophiyaa nageenya kabachiisuurra nageenya akka ititu taasisuu fi badhaadhinni biyyaa akka mirkanaa'u gochuurraa alatti kaayyoo biraan qabu. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hidhannoo ilaalchaa fi waraanaa ammayyaawaa ta'e kan Itoophiyaa irra darbee biyyoota obbolaaf wabii ta'uu danda'u horachuu qabaas jedhan Dr. Abiy Ahimad. hidhannoo durii fi ilaalcha duriitiin tarkaanfachuun akka hin danda'amnes kaasaniiru። ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለወንድም የአፍሪካ ህዝቦችም የሚያጋጥም ችግር ካለ እንደ ልማዳችን አለኝታ ሆነን መቆም እንድንችል Itoophiyaa qofa osoo hin taane obboloota Afrikaa keessatti rakkoon mudatu yoo jiraate akkuma kaleessaa isaaniif gaachara ta'uun akka isaan bira dhaabbannu kalaqaa fi ariitii ammayyaawaan jarraa kana fakkaachuun ni barbaachisa. Raayyaa ittisaa Itoophiyaa jechuun kaleessa nageenya Kooriyaa kabachiisuuf jaallan dhibbatamootatti lakkaa'aman kan wareege. Raayyaa ittisaa jechuun humnoota sirna apartaayidii irratti qabsaa'anii fi hooggansa isaaniitiif leenjii guutuu kan kenne. Taanzaaniyaan wayita walaba baatetti daangaa qilleensa ishee kan tikse, bilisummaa Zimbaabuweetiif tajaajila leenjiif gumaachaa guddaa kan taasise. Walumaa galatti raayyaa ittisaa Itoophiyaa jechuun biyyoota Suudaan Kibbaa, Somaaliyaa, Ruwaandaa, Burundii, Laayiberiyaa fi nageenya biyyoota baay'eetiif kan hojjetee fi wareegama kan kanfale humna waraanaa kabajamaadha. Kabaja olaanaa qabu kana itti fufsiisuu akka danda'uu fi ijoollee isaatiif dhaalchisuu akka danda'uuf jarraa fakkaachuun isarraa eegama. Ilaalchi durii jarraa kana keessatti mo'ataa naman taasisu waan ta'eef ammayyummaa akka gonfatanii fi karaa sanaan akka hojjetan imaanaa jechuun barbaada. Itoophiyaan biyyoota addunyaa kamiyyuu waliin faayidaa waloo irratti marii fi marabbaadhaan qofa waliin hojjechuuf qophii ta'uu ishee Dr. Abiy Ahimad dhaamaniiru። ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በዚሁ በተከበረ ቀን መግለጽ የምፈልገው ለጋራ ጥቅም ለጋራ እድገት Uummata Itoophiyaa fi miseensota raayyaa ittisa biyyaa kabajamtootaaf guyyaa kabajamaa kanatti ergaan dhaamuu barbaadu faayidaa walootiif, guddina walootiif, badhaadhina walootiif akkasumas dhimmoota hunda keenya injifataa taasisan hunda irratti obboloota keenya waliin mari'annee faayidaa waloo keenya kan kabachiisnu taana malee humnaan fedhii keenya milkeessuu fi obboloota keenya irratti meeshaa waraanaa kan nyaachifannu akka hin taane kabajaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Guyyaan raayyaa ittisa biyyaa waggaan 116ffaan mata duree qormaata mudatu kamuu keessattuu raayyaa injifannoon dhaabatu jedhuun dammaqinaan kabajamee ooleera.